Walgaarreffannaan Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti uumame gara lolaatti caalaattis jedhamee sodaatamaatii jira. Hariiroon Itoophiyaa fi Eertiraa bakka duriin jiru araarri waggoota 6 dura addunyaayyuu ajaa'ibsiise waggoota 2 darban immoo laafee dhiyeenya keessa immoo biyyoonni lamaan ifatti wal himachuu eegalan. Mallattooleen biyyoota lameen irraa mul'atan tarii walitti bu'iinsi mudachuuf akka deemu kan akeekudha jedhu xiinxaltoonni. Eertiraanis lammiiwwan ishee duraan waraana biyyattii keessa tajaajilanii fi umuriin isaanii 60 gadi ta'e hundaa leenjii waraanaa akka fudhatan waamteetu jirti. Gama biraatiin immoo walga'iin mormitoota mootummaa Eertiraatiin qophaa'ee fi namoonni hedduun irratti hirmaachuun isaanii himame tibbana Finfinneetti gaggeeffameetu ture. Kana qofas miti mariin icciitii Asmaraatti hooggantoota TPLF garee Dabratsiyoonii fi mootummaa Eertiraa waliin gaggeeffameeras jedhamaatii jira. Gama biraatiin immoo pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii Mul'atuu Tashoomee yaada tibba darbe Aljaziiraa irratti kenneen lolli Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti ka'uu akka danda'u sodaa qaban ibsatanii daandiin qilleensa Itoophiyaas balaliisaa gara Asmaraa taasisuu dhaabuu tajaajilli bilbilaa biyyoota lamaan jidduu tures addaan citu Eertiraa, Masirii fi Somaaliyaa waliin ta'uun tumsa tolfachuu fi kaan hariiroo biyyoota lamaan gidduu jiru baay'ee laafuu agarsiisa. Wantoonni mul'achaa jiran kun hundi yeroo walitti hidhamanitti tarii Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti lolli ni eegalaalaatii shakkii jedhu kaasaatii jira. Wantoonni mul'achaa jiran kun hundis yeroo walitti hidhaman tarii Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti lolli ni eegalaalaatii shakkii jedhu xiinxaltoota siyaasaa fi hawaasa idil-addunyaa gidduutti uumaatii jira. Itoophiyaa fi Eertiraan waggoota 6 dura yeroo muummeen ministeera Abiyyi Ahmad gara aangootti dhufee araara ajaa'ibaa kan addunyaa ajaa'ibsiise raawwatan michummaan Abiyyi Ahmadii fi Isaayyaas Afawarqii gidduu tures michummaa hooggantoota biyyoota lamaa osoo hin taane akka waan firooma dhiigaa walirraa qabanii fakkaata ture. Abiyyis Eertiraatti marmaaree Isaayyaasiin dubbisa. Isaayyaas Afawarqiis gara Finfinnee deddeebi'ee Abiyyiin dubbisa. Araarri kunis waggoota 20 booda Itoophiyaatti kan bu'ee fi xiyyeeffannoo idil-addunyaa argachuu isaarraa kan ka'e muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmadiin badhaasa Noobeelii gonfachiise. Ittaansuudhaanis waraanni Tigraay yeroo eegalutti mootummaan Itoophiyaa fi gareen TPLF wayita lola eegalanitti Isaayyaas waraana isaa ergee Abiyyiin gargaare. Lola Tigraay keessattis humnoota alaa hirmaatan keessaa adda dureen kan eeramu humnoota Eertiraati. Badii namaa fi qabeenya erga qaqqabsiiseen booda waraanni kaabaa marii Piriitooriyaatiin goolabame. Waraanni Tigraay mariin goolabamuun isaa oolee utuu hin bulin Isaayyaas Afawarqii Abiyyitti mufate. Akkaataa waraanni Itoophiyaa fi Eertiraa Tigraay keessaa itti ba'ee fi akkasumas waliigaltee Piriitooriyaa kan lola dhaabe irratti aangawoonni Eertiraa gammadoo akka hin turres ni dubbatama. Gama biraatiin immoo qooda fudhattoota waraana Itiyoo Tigraay kan turan humnoota Amaaraa, humnoota Faannooti. Humnoonni Faannoos lafa abbaa keenyaa deebisanna jechuun hidhatanii waraanuuf gara Tigraay duulanii lafichi kan keenya jechuunis iddoowwan akka Walqaayitii salphumatti to'ataniitu turanii. Humnoonni Amaaraa kunis waraanni Tigraay akka dhaabatu gonkumaayyuu hin barbaanne ture. Namoonni dhuunfaa sabaan Amaaraa ta'an tokko tokkos miidiyaatti ba'anii Tigraayin dacheerraa balleessuu qabna jechuudhaan waraanichi matumaa dhaabbachuu hin qabu jechuun dhaadachaatii turanii. Dhumarra garuu dhiibbaan karaa garaagaraa dhufee itti cimuurraa kan ka'e waliigaltee Piriitooriyaa Afrikaa kibbaatti mallattaa'een TPLF fi mootummaan Itoophiyaa lola dhaabuudhaaf murteessanii dhaabachuun lola kanaa immoo tapha siyaasaa Itoophiyaa fi hiriiramnaa guutummaan guutuutti jijjiiruudhaan qaamoleen waraana Tigraay irratti deeggartoota biyyi turan Eertiraa fi humnoonni Faannoo Abiyyiin mormuu eegalanii yeroo ammaa kana immoo haala jiru. Humni Faannoo fi humni TPLF gareen Dabratsiyooniin hoogganamu mootummaa Eertiraa waliin marii gaggeessaa jiru. Tarii gareen kun sadan waliin ta'uun Itoophiyaa irratti lola banuu danda'u. Lolli Itiyoo Eertiraa irra deebi'amaa laata jechuudhaan xiinxaltoonni sodaa qaban ibsachaatii jiru. Xiinxalaa siyaasaa gaanfa Afrikaa kan ta'an lammiin Eertiraa Abdurraahim Saayid Abuu Haashim jedhamu walgaarreffannaan biyyoota lamaanii gara waraanaa qajeeluu danda'a. Sababni isaa hariiroon isaanii haalaan adda citee jira jechaatii jira. Kana jechuufis kan na dandeessise haala adeemaa jiru ilaaleenidha jechuudhaan dubbate. Barreeffamni pirezidaantii duraanii Itoophiyaa Mul'atuu Tashoomaa Aljaziiraa gubbaatti kataban hariiroo biyyoota lamaanii akkam akka laafee jiru ifatti mul'ise. Aangawaan Itoophiyaa ammatti ergamaa addaa ta'uun tajaajilan kun gaanfa Afrikaatti walitti bu'iinsa biraa hambisuuf tarkaanfii fudhachuuf yeroon ammadha jechuun katabanii. Itti dabaluunis mootummaan Eertiraa gartuu TPLF lamaan keessaa tokko deeggara akkasumas hidhattoota Faannoo deeggara jechuudhaan himatanii
Eertiraan immoo gama ministeera odeeffannoo ishii obbo Yamaanaa Gabra Masqaliin deebii kenniteen mootummaan Itoophiyaa ji'oota darban keessa Asmaraa irratti duula tuttuqaa cimaa ta'e bananiiru jechuudhaan Itoophiyaa komatanii hayyuulee waan ammataa jiru taajjabaa jiran keessaa tokko immoo obbo Baayisaa Waaqwayyaati. Isaanis ogeessa seeraa idil addunyaa fi UN keessatti walitti bu'iinsa furuu keessaa muuxannoo waggaa dheeraa kan qaban yoo ta'u, obbo Baayisaanis yaada kennaniin Itoophiyaa fi Eertiraan yeroo waraana kaaba Itoophiyaa lola hamaa keessa dabarsanii eegasii marsaa biraa immoo lolatti qophaa'uun wal arrabsuun kun maal akka ta'e naaf hin galu jedhu. Akka obbo Baayisaan jedhanitti tokkoffaa irratti wal lolu jedhee ani hin yaadu, garuu mudachuu danda'a. Ani garuu akka dhuunfaa kootti kun ni ta'a jedhe hin amanu, hin barbaadus jechuun yaada isaanii ibsatanii lolli kun eegalamnaan garuu balaan inni fidu balaa isa Tigraayitti TPLF fi mootummaa federaalaa gidduu ta'ee gadi waan ta'u natti hin fakkaatu jechuudhaan sodaa gama kanaan qabanis ibsatanii dabalataanis yoo lolatti kan seenamu ta'e riphee lolaa miti fuulaa fuulatti wal lolu ta'a. Qabeenya haalaan mancaasaa maaliif wal ajjeesna maal fiduudhaaf jechuudhaan gaaffii gaafatu. Dabalataanis obbo Baayisaanii gareen lachanuu osoo nagaa irratti xiyyeeffatanii gaariidha jechuudhaan gorsas kennanii saba akkas wal jaallatu kana fuudhanii warrumti bulchaa wanta barbaadaniif lola walitti kaasuun kun sirrii miti jedhee yaada kan jedhan obbo Baayisaan osoo sabni kun mirga isaa sirriitti beeka ta'eeti sabni kun mootummaadhaan nuyi lola hin barbaannu nagaadhaan jiraachuu barbaanna jedha tures jechuudhaan obbo Baayisaan yaada isaanii ibsatanii. Xiinxalaan siyaasaa gaanfa Afrikaa obbo Abdurrahman immoo wantoonni lolatti oofan ni jiru jechuudhaan kanaafis mootummaa Itoophiyaa himatu ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad rakkoo keessaa baqachuuf jecha dhimma ulaa galaanaa kaasuudhaan uummata waan biraatti galchuu danda'us jedhanii. Bulchaan Itoophiyaa rakkoo dinagdee walitti bu'insaa fi kaan furuu waan hin dandeenyeef rakkinicha waan ulaa galaanaa dhabneef jechuun kan barbaadame yaada jedhus qabu. Tigraayitti hooggantoonni TPLF lamatti hiramanii wal dhabaatii jiru. Akka araara buusaniifis yaaliin taasifame ammatti hin milkoofne. Gartuuwwan lamaan keessaa gartuun Dabratsiyooniin hoogganamu Eertiraa waliin hariiroo qabu jechuun himatamu. Barruun Afrikaan Intelligensi dhihoo baasanillee qondaalonni humnoota Tigraay gara Asmaraa imaluun pirezidaantii Isaayyaas bakka argamanitti marii gaggeessuu gabaaseetu jira. Walgahii kanarrattis pirezidaantii Isaayyaas Itoophiyaa waliin walitti bu'insi yoo dhalate humnoota Tigraay bira akka dhaabbatan waadaa seenuu himanii gartuun Dabratsiyooniin hoogganamu garuu kanaan waakkateetu jira. Ammattis dhugummaan isaa wanti mirkanaa'e tokkollee hin jiru. Waraanni kaaba Itoophiyaa erga lubbuu lammiilee 100,000 lakkaa'aman galaafatee booda mariidhaan xumura argate. Ajajjoonni waraanaa wal xiqqeessaa turanis akka waan homtuu tokkollee hin uumamnetti seeqaa harka ol fuudhaas turanii. Sababa kanaaf wanti amma barbaachisu rakkoo yoo jiraate mariin akka furan dhiibbaa taasisuudha jechuudhaan obbo Baayisaan dubbatanii jiru. Har'a yoo wal dhabdaniyyuu yeroo fudhadhaatii haasaa waggaa 2, waggaa 3, waggaa 5 yoo haa ta'u mariidhaan xumuruuf yaalaa jechuudhaanis gorsa kennaniitu jiru. Garuu namni tokkoyyuu du'uu qabu jedhee uummanni osoo gaafate uummanni mootummaa irratti dhiibbaa yoo uume carraa lola kanaa salphisuu danda'a jechuudhaanis obbo Baayisaan gorsa isaanii kennaniitu jiru. Namoonni dhageettii qaban hayyuuleen namoonni siyaasaa fi kaan asbaanii lolan barbaannu jechuutu irra jira yoo jedhan hawaasni gama lamaanuu kan dhageettii qaban osoo gamaa gamanaan walitti dhufanii afaaniin haasa'uu wayyaa qawween haasa'uu irra jechuudhaanis obbo Baayisaan dubbatanii loltuun afaaniin haasa'uun beeku qawwee isaatiin haasa'a. Kun jiruu isaatii kan jedhan obbo Baayisaan warri mootummaa keessaa warra siivilii garuu kana to'achuu qabu jechuudhaanis himanii. Egaa daawwattoota keenya isinoo maal jettu? Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti lolli ni eegalamoo hin eegalu laati? Yaada keessan koomentii irratti nu barreessaa. Kun chaanaalii irratti oduu dhugaa ta'e guyyaa guyyaan argattan waan ta'eef chaanaalii kana sabskiraayib godhaa. Viidiyoo kanallee laayik godhaa. Odeeffannoo biraa walitti deebinutti lafa nagaa nuu tura.